Tole karaa salphaattiin slide show Adobe Premiere Pro irratti hojjennuun isinitti agarsiisa jechuudha. Ani banadhee image import godhadhee jira. Isinis image import godhatee wajjin eegaluu dandeessu jechuudha. Akkaataa kamiin sequence akkamitti create godhan akkamittiin akka import godhan kan dura wajjin ilaallee irra waan ta'eef jechuudha. So asirratti akkuma argaa jirtan frame sizing kiyyaa 1920 kan banee jiru. Image kiyya garuu kan inni property isaa yoo dhufne ilaalle jechuudha. 12,852 kan jiru. Yeroo akkasiin jalaa ta'u maal gootu asirraa dhuftanii right click tuttu sana booddee scale to frame size kan jedhu gootu jechuudha. So erga akkas gootanii booddee imeejiiwwan asirratti kan apply isiniif ta'uuf jechuudha. Yeroo keessan qusachuudhaaf dhuftanii motion kan jedhu kanatti buutanii copy erga gootanii booddee imeejiiwwan afaan kan akkasitti select gootaniitu control plus v gootu jechuudha. So erga akkas gootanii booddee inni taanumaa inni kana copy godhatu jechuudha. Kana copy gochuudhaaf akkatti select gootu sana booddee alt qabdanii jechuudha. Drag ol gootu jechuudha. Erga sitti control z sorry. Yeroo amma gaafa ilaalaa jirtan viidiyoon kun sarara karaa bitaa fi mirgaa hir'atee jira waan ta'eef isa kana maal goona scale isaa xiqqoo ishee ol daballa jechuudha. Erga scale isaa akkas goonee booddee amma full screen irratti nu mul'atee jira jechuudha. Property kana isa kana irratti copy gochuudhaaf as dhufnee jechuudha. Kana copy goonee jechuudha. Kana select erga goonee booddee control v tuqna jechuudha keyboard keenya irraa. Sana booddee isaa kana irrattis kun maal ta'eera apply nu ta'ee jira jechuudha. Sana booddee maal goonaa inni lattaanuu viidiyoo kanaa hunduma isaa jechuudha. Select erga goonee booddee copy godhannaa jechuudha. So image kana erga copy godhannee booddee image isa viidiyoo lammaffaarra jiru kana toggle switch fayyadamneetu off goonaa. Sana booddee leerii jalqabaa irratti hojjenna jechuudha. Leerii jalqabaa kana keessaa isa kana erga filadhee booddee effectiin dhufaa. Ergan effectii dhufee booddee gaawwanii kana gaawwaan bila jedhan search godha. Ergan search godhee booddee sirraa drag godhetan drop irra godha. Isa jalaa irratti kan drop gochaa jiru jechuudha. So asirraa dhufeetan blurriness kana increase godha jechuudha. Amma isin barbaachisutti sana booddee ishee repeat age kan jettu kana click gochuu hin dagatinaa. Asirraa gurraachi bukkee garanaaf agarsiisan kan mul'anneef isin fayyada jechuudha. Sana booddee kana copy godhetan gajjallaarraan leerota barraafame imeejota barraafame irratti paste godha jechuudha. Kanaaf immoo control plus v tuqaa jechuudha. So isaan irrattis apply naa ta'ee jira jechuudha blurriness. Sana booddee dudduubatti deebi'etanii maalan godha active godha jechuudha. Viidiyoo tu san duraan cufee ture sana booddee imeejii isa jalqabaan filadha. Sana booda iskeelii kanaa mi'a xiqqeessuu. So kun gaara natti fakkaata. Sana booddee kanatti bu'eetanii keyframe hidhaa jechuudha. Xiqqoo ammayyuu xiqqaatu gaara natti fakkaata. Sana booddee dhuma imeejii keenya argee deemnee booddee immoo xiqqoo ishee zoom out akka inni ta'u goona jechuudha. Gaadha. Sana booddee effectii kana dhufneetu copy erga goonee booddee imeejiiwwan isaaf irratti akka apply ta'uu fi control plus v goona jechuudha. So warra kana irrattis maal ta'ee jira? Apply nu ta'ee jira jechuudha. Sana booddee maal goona borderii itti haa goonu kanatti. Isa borderiitti gochuuf immoo maal goona dhufneetu effects keessaa radial shadow kan jedhu filannaa jechuudha. Radial shadow. Sana booddee radial shadow erga filannee booddee goonee drop goona jechuudha. Imeejii isa irra keessa jirutti jechuudha. Erga akkas goonee booddee imeejii keenya kalarii white haa filannu, adii haa filannu. Kan ammoo jechuudha opacity isaa 100 haa godhu. Sana booddee resize layer kan jettu kana haa filadhu. Distance projection keenya kana 10 irra jiru kana mee 6 godhee ilaallu. 6 wayii yaada. Sana booddee isa kana ammoo jechuudha kana walaa qixxeessinu bukkee garanaaf agarsiitti wal caalee isa jiru kana jechuudha. Okay. I think
afur goonee ilaalla. Yaa akkasittiin yoo goonee gaariidha natti fakkaata. Sana booddee radial shadow erga akkas goonee booda copy goonee jechuudha. Radial shadow kana copy gooneetu select erga goonee booddee image goonee afirratti isa kan apply nu ta'uu fi keyboard keenya irraa control V2 na jechuudha. Paste goonee jechuudha. So agartanii paste nu ta'ee jira jechuudha image sana irrattis. Mee amma immoo radial shadow sitti goone kana maal akka inni ta'u barbaanna jennu shadow akka inni qabaatu barbaannaa jennu. Kanaaf maal goona drop shadow kan jedhu search godhaaf ne eessa effects jala jechuudha. So drop shadow kunuudha drop shadow drag godheetan image kee jalqaba irratti drop haa godhu. Sana booddee maal yoo ta'e gaariidha. Kanuma yoo ta'e gaariidha miti distaansii isaa ni wala kaasu. Softness isaa guddisu dura. Jaatamni gaariidha yaada. Distaansii isaas gaariidha yaada kunis. So asirraa shadow godhatee jira jechuudha. Shadow kanas immoo dhufneetu copy goone jechuudha. Isa image isaa biratti paste goona jechuudha. Select erga godhee booddee select godhee jira. Control V tuqa jechuudha. So asirrattis drop image irratti nu mul'atee jira jechuudha. So amma kana hundumaa hojjennee jirra garuu maaltu nu hafe kana booda slide dha miti kan hojjetaa jiru. So translation dha kan nu hafe jechuudha. Isa hojjechuuf immoo maal goona asumarra dhufnee jechuudha. Slide kan jedhu search goona jechuudha. Slide. So sana booddee kunoo slide jirti jechuudha. Slide kana right click keenya tuqna. Right click keenya gaafa tuqnu maal jedhee jira? Set selected as default transition jira. Okay goona jechuudha. Erga akkas goone booddee maal goona video keenya kana hunduma isaa select goona jechuudha. Erga select goone maal goona isa dhufna sequence kan jedhu kana dhufna. Sequence erga dhufne booddee apply video transition itti buuna. Sana booddee maal ta'a jechuudha. Ofuma isaadha apply nu ta'ee jira jechuudha. So amma kan inni mul'isaa hin jirree fi kunoo mallattoo diimaa asirraa time sequence irratti ibsaa jira. Yeroo waan akkasii ibsu maal gootu sequence kana dhuftanii jechuudha. Render selection kan jedhu kanatti buutu asirratti jechuudha ni yoo fisaadha. So eeganii akkas godhee booddee slide show'n kiyyaa naa mul'atee jira jechuudha. Garuu immoo translation keenya kuni jalqabaa fi dhuma irratti waan hin barbaachisnee fi shift qabeetan select godheetan keyboard kiyyarraa delete tuqa jechuudha. Okay, so jalqabaa fi dhumarra kan jiru haala kanaan balleessuu barbaachisaadha jechuudha. Sana booddee akkasittiin zoom out ta'ee dhufeetu translationidhaan immoo image kan biraatti darba jechuudha. Isa kana modify gochuu dandeessu yookaan immoo fooyyessuu dandeessu jechuudha. Fooyyessuudhaaf maal gootu fakkeenyaaf dhuftanii iddoo kanatti jechuudha. Click gootu sana booddee fakkeenyaaf akka inni irra keessaa dhufu yookaan immoo north to south akka inni ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Lamaan isaa gochuu hin dagatinaa isa irra keessa jiru isa jalaa jiru jechuudha. So mi'a mara duubatti deebisnee haa ilaallu. So gabaabumatti Premiere Pro fayyadamnee haala kanaan slide show bareedaa isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. So akkasittiin hojjechuu dandeessu dhumni isaa maal akka fakkaatu walumaa wajjin haa ilaallu. So slide show hojjennee maal akka inni fakkaatu ilaallu kun kana fakkaata jechuudha. Erga hojjennee booddee slide show baay'ee bareedaadha. Image baay'ee hojjechuu barbaadanis haala kana fakkaatuun hojjechuu dandeessu jechuudha. Moruu kan kana caalu immoo walii wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Kanadhaaf qopheeffanne kana fakkaata. Yaada gaaffii yoo qabaattan naan ga'uu dandeessu.